akkam jirtu daawwattoota naaf kolfaashu iddoo jirtan maratti nagaan keessan kan baay'ate haa ta'u kun torbiitti al tokko yeroo isaa eeggate isiniif kan dhiyaatu naaf kolfaashuudha. Akkuma barametti keessummaa tokko har'a isinii qabannee dhiyaannee jira. Akka itti barattan, akka itti bohaartan, akka itti bashannantan shakkii tokko malee har'a dhufnee jirra. Kallattumaan gara keessummaa keenyatti darbinaa nu wajjin tura. Egaa bareedina keetiin gaaffii namoota baay'eetiin garanatti akka dhufteen beekama. Mee eenyummaa keef maqaa kee daawwattoota keenyaaf ituu nu ibsite. Tolikaa guddaa galatoomii maqaan koo Singitan jedhama. Namoonni baay'een garuu Munaalizaa naan jedhu. Munaalizaa. Mono naan jedhe. Mono jedhee. Eenyu jedhi? Mono naan jedhe. Mono siin jedhu? Mono. Erga jaalattee mono jechaan si waa. Egaa namni baay'een bareedina kee haasaa miidiyaawwan adda addaa feesbuukii irrattis instaagiraam waan baay'ee irratti waa'ee kee ilaalla. Maddi bareedinni kee kun eessaa dhufe? Tolikaa maddi bareedina kootiillee uumaadha. Waaquma tachuma walawwalee na'uun. Walawwalee na'uun. Ayyigaa gaaffiin koo inni biraa immoo namoonni baay'ee dhiironni baay'ee jaarsummaa maatii keetti akka ergan dhageenyeerra. Mee ammam dhugaadha wanti kun? Dhuguma sirruma jettee namoonni baay'ee hedduu ammana kan hin jedhamne jaarsummaa erganiiru. Ani garuu nan dide. Maaliif didda? Shakki. Maaliif diddee turuu jette. Namni nagitu hin jiru kaa. Bareedina isaatiinis ta'u maaluun itoo namni naqixxaatu hin jiru. Kanaaf hin barbaadu. Dhugaa ta'ee soba ta'ee namni adiin tokkos gara kee dhufuusaa dhageen tureme seenaa kana natti taphachiise haala akkamiitiin tureme dhugaadhamuu sobamuu mirkaneessuun barbaadeefan. Soban qabu. Tokkumaa soban qabu dhugaadhaa. Bilegireet beektaa namicha addunyaa keenya irratti sooressa sana jedhani Bilegireet. Biilgeet jechuu barbaadde laata qabeenya isaatiin addunyaarraa isa sadaffaa Biilgeet. Qalama barattee daati. Isuma Bilegireet. Bilegireetii yeroo tokko qe'ee keenya dhufe. Qe'ee keenya daawwannaadhaaf dhufee otoo daawwachaa jiru ani immoo horii tiksaa na arge. Namichi gaafuma na arguuf ajaje gaa. Ani maal ta'een jedha surreen irratti bal'ate. Namicha afaan bane. Ani qoosaasii beekaare maal lalaaltiin jedheen kaa. Namoonni isaa wajjin jiran maaloo bareedduu jedhani kaa maaloo bareedduu. Gooftaan keenya si jaallate utuma narguudha lapheensaa afaaniin tuff baasee ofitti deebise. Utuma narguu lapheensaa funyaaniin tuff jaalala. Isa booda loopiraan bitaa jedhe kaa. Maal? Loopiraa. Maal? Loopiraanii. Loopiraan bitaa jedhe nan dide. Makiinaan bitaa jedhe nan dide. Maaliif garuu? Sangaa cimdii sadiyyuu nan kenne dheer nan dideen. Maaliif? Nan gitu kaa. Eessaa ba'ee natti qixxaata. Nan gitu. Kanuma. Gaaffii isa itti aanutti immoo yoon darbu bareedni kee kun akka sirriitti ilaalamuuf maal gootame? Baala siinii.
Maayilli baala siinii? Baala siinii durallee birrii lama turte ammallee nuuroo waddadee dabalteetti jedhan. Vaaziliinii jechuu barbaadde? Eeyyee isuma baala siinii koo gaafan ba'u ilaa fuula kootti godhadhee galgala dhadhaa addaan nuun dibadha. Galgala dhadhaa addaan nuun dibadha. Ganama baasala siinii koo laxxi godhee dibadhee maan ijatti dibatan yookaan ammoo filistikii koo ijatti nan dibadha kunoo akkana cibilistii koo isaammoo gurraacha sana immoo hidhiittis nan dibadha akkasitti bareedee ba'aka. Hidhii kee irratti maal dibatta? Waan adda ta'e isaan manatti himteerra. Filistii chaappistikii jechuu barbaade. Isuma sana. Waanuma raajii nutti himaa jirta. Kan biraa immoo manaa yoo baatu waan adda ta'e gootinaan jedhan. Mee isas natti himee. Sirruma gaafa manaa ba'u fuula koo agarsiisu. Maaliif ija agaluun barbaadu? Akkamitti fuula koo agarsiisu jechuun namni akkamitti fuula isaa agarsiisuu dhiisuu danda'a? Fuula koo baala siinii koo dibadhee ergan bareedina koo ofirratti dabalee booda shaarpiidhaan ofan dhoksa. Maaliif namoonni na argan hundumtuu baay'een isaanii of wallaalu. Hin kufu kanaa jedheen fuula koo hin agarsiisu. Kanaka. Okay. Dhumarratti hoo dhaabuu qabdaa laata sagantaa keenya xumuruun keenya dura? Eeyyee dhaamsi ani dhaammadhu maali? Obboloota koo dubartootaati. Isaaniif hin dhaamsa guddaadha. Obboloota koo dubartootaatiin maalan jedhaa nama singitutti malee siqinaan jiru. Fakkeenyaaf ani bilgeetnatti nan gitu. Kanaaf obboloota dubartoota kootti nama isin gitutti malee hin ooyirumina. Haafuka nama isin hin gitnetti hin ooyirumina. Of immoo eegaa baala siinii keessan dibadhaa. Dhadhaa keessan dibadhaa. Kongoo keessanis miiccadhaa jedha. Kanan dhaanfadha. Waan iccitii kee nuuf himtee as dhuftee keessummaa nuuf taate guddaa galatoon. Galatoomaa siin jedhama. Egaa daawwattoota keenya tokko lama jecha sagantaan keenya xumurarra ga'ee jira. Akka itti bashannantan akka itti barattan omaa shakkiin qaba. Egaa torbee dhufutti keessummaa biraa wajjin amma dhufnutti YouTube chaanaalii keenya subscribe, like, share gochuudhaan akkasumas yaada keessan koomentii irra kaa'uudhaan akka nu bira dhaabbattan gaaffii guddaa isiniif dhiyeessina. Nagaan keessan haa baay'atu.